dura boseefun du'aadhaan sagantaa keenya nu eegalu. Kanaan booda sagantaa keenya tokko tokkoon jalqabna jechuudha. Boseefu as boraatii sagantaa keenya du'aadhaan nu bana. Maini datang mana dah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerro jana sarap bisnagot. Amin. Kerro biya jara sarap bisnagot. Amin. Kerro aku makan khairi ojete ilmu nama tafakki sarap bisnagot. Amin. Kerro mama soji sawa jete mot milkau sarap bisnagot. Amin. Ilmu nama berarti satu makan kurang tapi rabbi berarti kapur sarap bisnagot. Amin. Unda ke sanu tul sarap bisnya amin Yesus. Wana cetan kana wambu aku sarap bisnagot. Amin. Ilmu nama berarti surata muka rabbi berarti surata sarap bisnagot. Amin. Tul tu dunia tiba sarap berarti mereka. Amin. Subhanallah rabbik. Amin. Gada bama amlenu kennafi. Sun kore indesitu sagantaa kana keessa jechuudha haasabaniisa nuuf godha ibsa bamachaa gara kanatti dhufee haasabaniisa godha. Ayyee bakka nagaan dhuftanii. Gargaaruu dha. Egaa sagantaan keenya akkuma beekamu duraan tuqaa turre taasisa dubbatameera. Obboleessi keenya Mubaarak Musammaatiif galateeffanna kan jedhudha. Hedduu simboonnaa waan hamma yoo goote hedduu galatoomii fuulduratti mukaan rajabaatti waan kan jaalatu gootuuf jajjabina waan sii ta'u amma humna keenya waan gaasii goone irratti barbaanna. Moraalii kenna. Sagantaan kun akka nu bareeduuf jecha koreen qindeessituu kennaa tokko fidanii amma nu kennuufi sana gara kennaa sagantaa kennaatti Okay. Shukriyaa. Shukriyaa. Egaan daawwattoota keenya kunni warri mana keessaa haasayan warra sagantaa qopheesse manguddoo biyya koree warra haasaa baru akkasitti hiriyoota ijoollee Oromooti. Alimootu yoo hin beektan biyya Chaayinaa irraa qaxaramee dhufa gaafa sagantaan akkanaa kun jiru daawwattoonni keenya gaazexeessan sagalee isaa dhagayaa hin Kennaa Mubaarak fide obboleetti kenna Shukriyaa fi Nuuree. Shukriyaa fi Nuureen kennaa obboleessa kenna Mubaarak ati nama ijoollee Oromoo osoo kutaa fi gandaa fi lagaan nama ta'uu qofaan kabajuu fi nama ta'uu qofaan bira dhaabbatu reette obboleetti kenna Shukriyaa haadha Oromoo. Nuufa banamu. Kennaa nuufa banamu. Nuufa banamu. Kennaa fidanii abanamu jedhanii jiru. Abanamu. Maali kennamee Shukriyaa haadha Oromoo maal maqaan guddaa kana qabatte maaluma fiddeetti Shukriyaa haadha Oromoo jedha maqaan feesbuukiitti. Mina amantaachine maal fide maqaa kana ga'u isin balatte maaluma Mubaarakii fiddeera maqaa kana ga'u Shukriyaa haadha Oromoo maal fidde arguu jirra. Mubaarak immoo yoo teeshiniin isaa waan hatamee banuu wallaale. Arraba dhiinsa fakkaata adda Mubaarak. Gizee hunda isumatu firaanki nama godhaa oola. Yeroo baay'ee waan karaa yuutuub firaanki nama godhuu Wallahi. Mucaa kanatti isa saayilanti ragajitan hojii qabanii. Waa uffata Zummaa. Mubaarak du'aa agarsiifamu kun mataati uffata aadaa Jimmaati. Mubaarak kana booda nugusa jechuudha. Mootii shanan gibee jaanfaadha shan turanii jaanfaadha kana booda mooticha shanan gibee Mubaarak Musammaa Yaasini maqaan isaa muudameera mootichi. Amilee Shukriyaa amilee kenna haate. Iddoo qabadhaa sagantaa itti haanutti qophaa'ee bakka nu qabadhaa. Warra kaameeraa malee warra kaan. Liibiin beeti isheen haasa'e kamuu beeti. Egaan daawwattoota keenya egaan daawwattoota keenya bilbila isaatiin kan liibii seene anaa egaa mubiin hojiiwwan boonsaadhaaf hojiiwwan gurguddaa hedduu hojjetee jira akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Namootan rakkatan namootan godaansarra jiran hunda isaaniillee kan sabaan osoo addan qoodin amantaan osoo addan qoodin namoota rakkatan sagalee biyyaa karaa fi yeroo biraa
sagantichi baay'ee surprise jedha akka faranjii kanatti faranjiin guyyarraa jaartii ofii obboleettii ofii fira ofii gochaa oola nuti Oromoon immoo waan akkana baay'ee hin beeknu jallisnee yoo namaa bitu hennu mee maas sii bitu har'a cidhaa wayyaa qopheeffannu jedhan osoo inni hin beekin waan tokko quba osoo inni hin qabaatin namni hangana baay'atu kun walitti qabamee kennaan adda addaa bitamee fi manni immoo kan isaati waan ajaa'iba oduu mana biraa ta'ee shakka beekta mana isaatti bee namni tokko hin beeku yoo ma dhufe tirifattee akkuma isin argitan sanitti jedhee osoo qophiin akkanaa waan biraati osoo hin taane akka inni tasa nama gammachiisee rakkoo dugeessa nama baasetti nullee tasa gammachiisnee hojii kana itti jajjabeessina hojii jabeeffamuu qabu. Kuni waan ergite siyaasa qabu miti waan adda addaa qabu miti hojiin gargaarsaa nama hunda jabeessanii namummaadha. Mee asirratti waan tokko si yaadachiisuudhumaa fi itti dhiyeenyallee waan beektuuf suuraalee kana irra hedduu hin beekta jedhee yaada. Mee suuraalee kana keessa namoota ijoollee hedduu rakkataa turan warra mana hin qabne warra dhukkubsatan warra dallaalli qabe kan Mubaarak gargaaraa ture warri ati yaadattu ati beektu jira mee akka amma warri ejjitti walitti aane sun hundi gara olii gara dhumaa sun warra Liibiyaa hundaan beeka tartiibni sun akkasumatti mana sammalee jechuudha warri mana lameen immootu warra harka qalleeyyii biyya keessatti isaan mana ijaaramee fi kanan beekaa rabbi rahmataa godhuu fi amrii ta'ee kufa isaa buriitiin beektanitti rakkoo hedduu wajji godhanii kana namni hin beekne hin jiru galmoodha akkasuma kunnillee manguddoo biyyaati. Turillee hojjetiin asitti dhukkubsattee hin beeku hundaan beeku kunni warra kaayirooti isa kana malee jechuudha. So kana wanni fakkeenya gooneef kanaa waliin immoo baay'isoo jechuudha. Biyyi kaayiroo tana keessatti ijoolleen keenya waan tasnama yaaniin rakkataa gargaaruu irratti beekama. So rakkataa kana waan tokko si kaasaa asumarratti warroonni kun warra inni itti kadhatee gargaaraa ture qabaatee keessa ofiitiin godhuufi dhiyeenya kana mucayyoo sabaan Tigree haa taatu Amaaraa takka dhukkubsattee 50,000 gaafatanii gargaarsallee gaafatee nama dhabee konkolaataa kiyya qabsiisee yaaladhee mana hakimaa irratti argee mee gara laafummaa nama akkanaa kana akkamitti ibsite sun dhugaa warra kiyya. Kuma rabbiitti mucaan kuni nama eenyumaa walitti galatoofadhu anoo akka mataa kiyyaatti baay'ee galatoofadha. Gizeera dhukkubesan mana hakimaa baay'ee konkolaataa isaatiin wacii tokko malee dhageessu ture garuu kana hin gaddaa kana yoo argu ani amma waan hiriyaa ta'eef na gargaare jedhee amana maaliif hiriyaadha wajji ijoollee jaanna kan hin gaddaa kun mucayyoon lammii Tigreesi akka tasaatu waan mudannoo haasa'u barbaada akka wajji ijoollee waan isin ajaa'iburra guyyaa guutuu deemaa hiriyaa malee. Isuma bira deemee bijaamaa fadhee ture ammoo ijoolleen adda walee ni harkaa bahee uffata fadhee wayitaasitti argu asumaan dhiifama gaafachuu barbaada. Guyyaa guutuu hojii deemee ni quban qabu. Situ mana bahee goranii oolu. Anan deemanii ni oolu. Akka inni manatti deemu. Maal naan jedhee har'a makiinan deemuun dassi jee sila maan zoor sanaan jedha. Ee deemuu barbaada. Mandii hunda 500 nyaatanii kafaluu fi qabatanii kafaluu deechaa dhaqee wal bira gahe. Qophii keessanitti deebi'a. Kanattaan ta'e Mubaarak yaada kan qabu yoo ta'e irraa kanaan haasaa xiqqoo gochuu qabu yoo ta'e. Xiqqoo hafuura fudhatee irratti fakkaata. Mee mubee amma laal mooticha leedhaati mooticha shanaffaadha. Kabajaa uffata kanaas beeki akka mootitti haasaya bareedaa. Namoota kaameraa malee namoonni kan nuti sagalee qaqqabaa kan. Jalqaba irratti warreen qophii kana qopheessitanii akkasittiin hin beekin bareechitanii eegdan hundumti keessanii iyyuu galatooma. Kun immoo yoo narraa fagoo jiraatanis kun hawwii ilmaan Oromoo biyya duniyaarra jiran nuti jedheen abdii qaba. Faffagaatanii malee waan isin yaaddan kana caalaatti akka jarri naaf yaadannu abdii guddaan qaba. Galatoomaadha wanta isin jedhu. Egaan akkuma dhagaa jirtan mubeen yaa'u agama irraa galle galatoomaa isin jedhee jira. Warri qophii sagantaan itti aanu maali? Sagantaa kennaatu jira jedhanii mee warra kennaa maqaa waamu? Bakka nu qabadhaa. Bakka nu qabadhaa. Kaameraallee kaameraa nama lama kaayuu irratti bakka nu qabadhaa. Bakka nu qabadhaa. Amma sagantaa kennaatu jiranii. Asli nuuhaa fi kaameraa kun lama nuuhaa kan bakka qabadhaa. Taa'anii nu bakka sagantaa keessatti fufa.
amma sagantaa kennaati egaa daawwattoota keenya mubarak musaffaa yaasinarra sapiraayizii osoo hin taane piraankii ta'anii humna piraankii warra hojjetu osoo hin taane guyyaan inni piraankii ta'ullee dhugaa mubarak nama yeroo baay'ee karaa YouTube mube show jedhu kana prank nama godhaa turedha. Ammoo inni prank ta'e anuyyuu gadoo irraa bahe guyyaa tokko namitti wayii isaan afaan hin beekne rabbi jaalaa hin qabu almoo akkatti barumsaatti prank ta'e sagantaatti maal ta'e warri sagantaa keenyaati namoonni kennaa qabdan kennaa keessan qaballaati astura tokko maqaa si waamna iftanii kennaa keessan obboleessa keenyaa kennitu jechuudha. sagantaan atti aanu sagantaa kennaati jedhanii gubeen namoota ijaara takkatti sifatan baay'ee qabaa hiriyyoo kutaa itti himin karaa keessatti wal ijaaranii akka nama mafaqal mangistii mootummaa irratti gaggeessu gubee sapiraayiz godhanii waliigaan seenanii icciitiin tokko osoo hin bahin yoo xiqqaate namni gara 100 ol caalu osoo icciitii waliin baasin kun kennaa qopheessee kun mara keessatti keetti bitee kun waan mara kana keessatti qophaa'ee Jamila Madam Sarah Madam Sarah malitti argamti. Madam Sarah illee kennaa qopheessitee biyya Mubaaraki. Madam Sarah namni beeknu jiru. Saida obboleettii Mubaarak Saida kennaa addaa tokko qabalinaa TV. Sagantaa kanarratti illee dhugaa rabbii obboleettii Saidaan obbolummaati waan ajaa'ibaa tokko argine. Dhugaa rabbii abbaa jarraati baay'ee tokko sagantaa kanarratti isa dhumaa gammachuu siin ibsitee turte duraan itti dubbannee turte waan humna isii osoo ibsitin nu dubbatu ta'e maganaatti. tattaaffii yeroo dheeraa godhaa turte reefu milkaa'e Amma kennaan sagantaa boreetiiti. Sagantaan obboleettii Mubaaraki. Asumaan namni Mubaarakitti sodaa ta'uu barbaadan obboleettii Mubaaraki. Araba fakkaatu kana namni akka carraa sodaa Mubaaraki. Nama arjaa kanatti hara jettan obboleettii Mubaaraki. Gabbarri hin jiru. Halaala itti deekaa qorannaa kilo jechuu qofa obboleettii Mubaaraki. Ni habar Obboleettiin Mubarak maal kennitee bilaata skileessa haala maal kennitee fi maaluma leekturii wayii fakkaatan walumaan ilaalla waan obboleessaa kennitu walumaan ilaalla banamaa jira walumaan ilaalla arguudhaaf tokko lama sadii tokko lama sadii arguudhaaf Gabii abbaa gadaati alaabaan abbaa gadaa obboleettii kennitee fi yoo obboleessi hangafaa gaaddisaa abbaadhaa waan jedhu waan akkasiiti isin waan hiini alaabaa Oromoo gurii keessatti qaban Sinutti gurlee mataa keessatti jaasuudhaan Saidaan galateeffadhaa jaasuudhaan kan jaanu sagantaa jaanu Jamilaa fi Mariam Jamila Mariam tan fida. Madam Sarah. Okay, Madam Sarah. Madam Sarah Mariam. Sagantaan ijaaru sagantaa Madam Sarah ti warri kaamera itan kaamera maal ta'e dhiiro kaamera jedhu. Ilma abbaa dibaa Madam Sarah. Jamo dem. Ibsa jala dabime. Isina gorto. Sagantaan Madam Sarah ti sagantaa Huseenati. Nama wajjin kaajir. Yaatiin doktora maqaan yaate waan nama wajjin waan ta'eef. Eegaan daawwattoota keenyaa amma Madam Sarah jirti yaatiin doktora jirti Mariam jirti qophii nama sadii.
أبو هذا إن أما كل سنة تواني تلالو قبل مدام ساراين بيتني سارا أنا مدام دكتور هذه تنا أنا دكتور هذه تنا دكتور هذه تنا يارا مال مبارك كوبيتي وانا داوي ترى فتا تلو دو مال كوبيتي Waan makana isin jettuun barbaada abbaan jifaar kana baay'ee lallabu waan makana dubbatanu umrii isaanii karaa biyya akiraatti boqate kana jennaani mucaan Oromoo kutaa 11 keessaa kan biyya Jimmaatti dhalatee guddate Mubee Mubaarak Musammaa Galatoomi jechuun barbaadna. Waan inni ajaa'ibu wanni yeroo saffaraayii gooru ani Mubaarakiin dhugumatti dhuguma dubbadha waan saraatu ta'u yeroo Mubaara achuma masjiida jiraan jedhanii maashaallah akkasuma quraana fidanii fi Mubaarak kenna yaa rakkoo umrii isaa dheeressu ibaadaa irratti si haa tursiisu jaartii doktora saraabata godhii shari'aa gooti quraana. Allah Fatia yang bikin mina Fatia yang bikin min dia mataji hati jalala Fatia mujari Fatia yang bikin enak erja woi video ute kamera wori kamera dan kamera kiwa tembe me Fatia mal bidis Fasen tu fasen ya video pun surah. Jadi kan malah garam mata surah itu dia jika jadi kan Fatia mal video Fatia ni mana maku mata karat tidak lama kamu hati jalan tu ni Fatia ni yo berbanding nama lupa ufi kan Mubarak ikan yo berbanding nama garat ada nama Mubarak ibarat usah nama syahid itu Mubarak yo agar rumah ada Allah Fatia agak ya Yang Fatia jalan kita woi Mubarak ini Ola bau. Abau wajib masih tahu dah. Abau lah kalau batin. Abau jalan. Kubaya. Abang nam. Kalau badi dengan mana ni? Arabati Wambara tahu dulu. Wambara tahu. Arabati yo tahu masa bosnya. Wambara tahu dulu. Nafudi agmaina. Nafudi yang kita. Amina itaan sudan warri kenna Amina foto gaasa agaa bara Fatia dubbaayi dalat awur yaa bata mana jiritti awur yaa kamne Amina teri Amina teri والله سربرايز والله ما دماغ من الذيك انت تسمع لك Mubarak malah tu sana mata. هذا انسان دعوتوني مبارك انا ارى والله ما جرى مبارك Amina kudi bitte to Fatia na raja ما جرى ما Gamma shamarre Arabati muna garre Mubarak Assalamu alaikum daawwattoota fi kabajamtoota yuutuubii Mubarak Musammaa jalatti argamtan miliyoonni seentanuu sinadha nama 708 sheemno wallahi kennaan ganaadha mallee itti fufa hamma halkan keessaa sa'a 9 kennama kennaan
Oke, sagantaan itti aanu sagantaa dhiirotaati. Kanatti babbareedanii Sagaleen kun jiran. taraa usii qabu. Ati qabu sagaleen taraa kun. Ayyee haasa'e tachi haasa'e ummatan daawwachiisaa haasa'e. Sagantaa obboleewwan isaati sagantaa tokkichoo abbaa biyyaa fa'a fida. Tokkichoo namni beeku lakkuu fakkaata. Mucaa nama amala qabu bareedaa hiriyyaa mubaarakaa. Wallaahi shufeera tafemoo doktora tafemoo weellisoota tafemoo abbaa gadaa tafemoo. Eski kenna tokkichoo maalin? Tokkichoo himata. Tokkichoo hiriyyoota isaa warra. Laafisiin laalaa bareechaate. Oliganii golluu kan taa'e kaasitti waraabaa. Sagaleen tara. Hafiz jedhama hiriyyaa mubaarak nama sirriitti itti dhiyaatu habana moo hafiz maal fide laata? Nama baay'ee wal jaalatan suudhaan walitti turtan biyyaa waliin baatan wajjin jiraatan mindinoo yaamata as kidhu. Ka dubartiitii gattaanan maqaa doktoraa gurra nyaate. Namtitti himeera. Hafizoon kennaa hafizoo hiriyyaa mubaarak. Ciloota illee humni kennallee hin jiru. Baajanni dhiiraa kun baay'ee laafaadha. Hagaluma maqaa. Caala. Oy bulchuun inni yoo meeshaa shaayinaa ta'e waan ture keessa laalete. Hunda jala kun. Kennaa caalu. Suuraa kan. Sagantaa suuratti Hafizoon Qur'aana juuza soddoma mubaaraki kenne qara'ii jedhee. Maanaa sitti kenne obboleessa kiyya irratti nafin. Qara'uu qabda cuqqiltee sumamannoon jedhanii gizee rakkataa kee gargaartee ni tokkeen maal fidee dhufa amma tokkichoo abbaa biyyaatti dhufe tokkeen maal fidee dhufe bada. Akkan badhaabi mul'ata akkan dhaabatu kanatti dhaabatu. Ifaan nama baate wallaalu mana maakummaa doktora Siliin immoo. Sittiin hedduu deemaa. Haaba namu kun tokkichoo abbaa biyyaa jedhama. Hiriyyaan mubaarak nama sirriitti walitti dhiyaatanii nama rakkoo bakka walitti himatanii mee tokkeen maal fide waan isin ajaa'ibu warra mootuu bakka waa'een ni fidanii hooma rabbii qofa bakka sagantaa. Waan isin ajaa'ibu daawwattoota kennaa fi seensi mubaarak wal fakkaate gizeen ureef sapiraayiz godhuuf ifaadhaan sunu mubaarak keessa dhaqa jennaan sagantaan salaatuu nu harkaa ture jechuudha. Ani yeroo jalqabaatiif mubaarak keenya harka salaatuun beeku hedduu walitti dhufu. Sapiraayiz godhuuf deemaa hin salaataa naan jedhan amma hiriyoonni isaa guutuun hin beekan akka inni imaana qabu kun quraana fida kun hadiisa fida. Kun uffata fida maqaamitti namni ragaa ba'eef rabbillee ragaa bayaa nama namni jaalate rabbillee hin jaalata samiif dachi jaalata mubaarak kenna maashaallah tabaarakallaa umarra namni ragaa sii bahu kana burullee qiyaamallee akkanuma ragaa sii bayaani rabbi akkanumatti jaalala ummata keetii wajjin. Kanatti sagantaa addaa tokko mucayyoo tokko biyya Saudi jiraatti mubaarakiif galata addaan qaba jetti. Maqaan feesbuukii Fatihaa Binti Naasir jedha. Egaan daawwattoota kennaa asiis abbaan sagantaa waan nuun jedhu obboleettiin akiraa tokko ta mubaarakiin hordoftuuf jaalattu maqaan feesbuukii Fatihaa jedha. Mubaarakiif sagantaa addaa wayiin qaba jette kennaa wayii isin kan ta'e. Kennaas kenniteetti ka'umsuma kan nuti eeyyuu jechuu dandeenya. Kana malee immoo hojiiwwan mubaarakiin hunda dikkisifannaa addaa tokkoon qaba isaatii. Isaa nama dhibba jaatuudhaan ilaalaa maqaan isii eenyuun? nama miidheenaa sheeriin goota. Egaan daawwattoota kennaa ati kanatti kalaaluu yoo barbaade sagantaa seeratu jira. Ollaa isaatii addatti immoo dhumarra gidduu kana ijoollee Saudii mana hidhaa Saudiitti jiraniif haala mubaarak sagalee ta'aafii ture sana waan fedhe illee yoon siif ta'ee naaf siif galata geessanii hin danda'u hin jetteetti. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya namoonni yeroo ammaa karaa garaagaraatiin Saudi Arabiyaa irraayi kennaan kun daawwattoota fi hordoftoota keenya Saudi Arabiyaa irraayi ijoolleen Saudi Arabiyaa warri yeroo baay'ee mubaarak. Ati warra asii dhageessitti ani warra feesbuukaa dhageessaa qoyka. Egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya kennaan kun Saudi Arabiyaa biyya asaabaan rabbii itti dhalatan biyya abbaan Jufar masjiida itti ijaaran irraa dhufe maqaan haati kennaa kana nuu kennite ijoollee Suudii bakka bu'uudhaan Fatihaa binti eenyu jedhamti binti Naasir jedhamti obboleettii teenya Fatihaa binti Naasir nama yaada ka'umsaa kana akka mubaarakiin galateeffatamu akka sapiraayiz godhamu akka sagantaan kun qophaa'u nama godherraayi asumaan ijoolleen Suud Arabiyaa jirtan hundi keessanuu maqaa Fatihaatiin galatoomaa obboleettii
Quraana zamzamallee otoo nu ergite bareeda ture mubaarak yeroo tokko tokko waan aarii kana baay'atu yoo rakkataa Oromoo kana argu rakkataa Oromoo kana argu waan aarii baay'atuuf usagide tokko ina ta'u na kata ganta na taru osoo zamzamallee waliin namni biraa nu erge bareeda ta'e ganama ganama akka dhugu bishaan qulqulluu sagantaa kennaa biraa waan hafa jira Fatiyaarraa jechuudha. Kennaa addaa kan eeyyee ilaalle. Kennaa biraatti hafee jedhan kana qofaa miti kun mubaarakiif gaa miti ijoollee su'uuditiif gaa miti jedhamee maasha Allah maal inni kun sekkoo fakkaata kaasiyoo jedha Kaasiyoon kun biyya jira kan. reediyoo moo kaasiyoo maasha Allah mubaarak harka waraali ijoollee su'uuditiif egaan obboleewwan kiyya ijoolleen su'uudii warri obboleessa keessa mubaarakiin ganama galgala sagalee isinii ta'u feestaala hundanuuyyuu amma isin jaalanna obboleewwan achi qabna amma obboleen su'uudii keessatti obboleessi kiyya waggaa 3 moo 4 dhabamee jira anuu feestaala gurraacha dhufanne mubaarak daaraa kana gangalatee hammaama seenee waan inni isin hin ta'in hin jiru asumaan ijoolleen su'uudii warri mubaarakiin galatoonfattan yaada kana buqqiftan hundi keessan obboleessa dabalatee galatooma ijoolleen kenna warri mana hidhaa keessa jirtan immoo rabbii yeroodhaan isin haa baasu sagantaan hafee itti fufu. Kana amma sagantaa keenya itti nuti dabarra waan ta'eef iddoo nu qabadha. Asii warreen liitii karaa liimiitiin ergaa dabarfachuu barbaadu natti himaa jiru baranaan irraa dubbachuu barbaadu waa'ee mubaarak irraa waan dubbannu qabnaa warra ergaa qabnaa yaada qabnaa fi fuuldura isaatti illee waan inni gochuuf yaada qabu sarara dhaga'uu barbaanna waan jedhaniifi gara isaan dabarfannaa waan ta'eef warri immoo kaameraa malee warra kan boodaan qabadda ammas. Egaan daawwattoota keenya amma sagantaa yaadatti jedhanii warri yaada qabdan lakkoofsa mubaarak irratti duwwul goraa yaada sirraa fuuna sagalee keessan isin dhageessifna. Yoo mootuu invite barbaadan lakkoofsa tokko koomentii jalatti barreessa isin affeerra. Gabaabumatti kun mubaarak musammaa yaasini guyyaan kun guyyaa isaati mubaarak musammaa. Amma sagantaan keenya obbo Isaak Zeenu artist Isaak Zeenu. Isaak Zeenu. Isaak Zeeti mubaarikii kana keessita yeroo kamii. Awalnya bateri kau itu dah jalan. Mee artist keenya Isaakiin yeroo dheeraa qabdee beekte jedhee tuman amana erga wal bartanii hojii isaa irratti mubaarikii kan akkamitti ibsita. Kan biraa immoo mubaarik irraa maal eegda maal dhaamtaaf akka yaadaatti akka galataattis waan mubaarik akkamitti ibsita. Egaan akkuma beekamu mubaarik nama jechaan ibsamu miti. Mubaarik hundaa'u sagantaan kun bareechameetti yaadame namni konkolaataan wanti gurguddaan maluuf mubaarik jechuudha. Namoota hedduu kan gargaaraa ture bakka rakkinaattis bakka bal'inaattis nama biraa nafne abbaa baqattoota hundaa abbaa rakkattoota hundaa jechuun ni danda'ama. Nama sabaan qoodee nama hin gargaarre yoo nama gargaaruu barbaade jedhallee namni kun miidhamaa taanaan nama biraa nafne jechuudha. Biyya baqaa kana keessatti illee Oromoowwan baqatanii jiran saboonni biraallee biyya kana keessatti baqatanii jiranii rakkoo wayiyyoo irra ga'ee jira kan isaan fiiganii isa mariisan yookaan yeroo rakkoo kan nama qaqqabu isa jechuudha. Numayyuu nuti amma fakkeenya ni rakkanna akka abbaa keenya jalqabaatti kan nu waan rakkanne kana itti himan isaa hunda waan qaban abbaa rakkataatti waa hunda jechuudha mubaarik waan jecha tokko ibsamu miti. An akka yaada kootiitti sagantaan kun nuyyuu hin dhageenye erguma ni bareechee qophaa'eetu majalee dhageenye malee sila nama konkolaataa wanti gurguddaan maluuf malee fuulduratti immoo kun hamilee ta'aa fi jalqaba waan ta'eef namoonni yaada waan kana yaaddanii sagantaa kana qopheessuu keessaniif guddaa galatummaan jedha mubaarik nama jecha. Hayawaanni duwwaan jala galtee waan argite komentiin arginu. Ready. Surah kau.
Saganta ready dijerani. Kisi toda alamat tahu deh. Animo. Lama. Nure, raddaan citee bara. Waamdanuu zini kennaa dhumatu dura kennaa cufamu. Obboleessa kennaa maaliif hin xumurinati? Maaliif kiraatti lafee yookaan eenyutu jira? Okay. Kottu naan miti qosi. Sagale ol fuudha. Egaan amma inni haaraatti nagaafate malee reef bakka inni jiru taasaa ture irra deddeebi'ee haasa'uu garuu hin barbaadu. Haa ta'uti lafa kana ana qofa warra as jiru qofa osoo hin taane warri miidiyaallee walumaan beekna haaraatti waa'ee isaa ibsuun hin barbaachisu. Wanti ibsinuuf yoo jiraate immoo waa'ee dura isaati. Duratti akkuma har'a hojjettu kana daran cimsitee osoo gandaan osoo naannoodhaan hin qoodin akkuma dura hojjettu sanitti hojjettee saba kan akka galmaan geettu abdii guddaa sarraa qabna sitti fuusnas jedhee abdadha. Garuu mootu jireenya bakka ta'e malee odoo diyaaspooraa ta'e biilla konkolaataa karaa sarpiraayiz nama godhanii garuu mootu kennaa fi sarpiraayiziin xiqqoo qabdu waan ta'eef jajjabina ta'eef jira. Karaa obboleessa kiyya jabaattee akka kanaa olitti dhuftu abdii guddaa sirraa qabna. Si jaalannaa nuti warri gaa'eroo warri biyya biraatis si jaalata. Kanaaf kabaja si mala jiraadhu jedha. Egaa galatooma obboreedii Adamiyaan nuuf kennuu keessanii. Egaan kophii ana madrage amma Dr. Asli namni waraabu waan ta'eef kaameraamaanii kenna ture. Kana muruu qaba. Obs. Egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya wanni dhugaa dubbachuu fi nama gara laafes. Gara laafaa namaatti nama beela namaa danda'u miti nama dheebuu namaa danda'u miti nama rakkoo namaa danda'u miti akkasumas nama quufallee danda'u miti. Quufaa jechuun quufaa rabbiin kennee fi alaamaa laftaraatee soomee nyaatee gara quufa osoo hin taane nama argitee hamma tanillee yoo arge nama xiqqoo keessatti gorsu yoo danda'e gorsu yookaan ummataaf saaxilu fakkeenya akka mucaa dheengadda obsaa taanee fayyachuu kooti hammeenatti gara quufnee hubarfoon akka hin jenneef makiinaa baay'ee qabarra baata kan jennu kanaaf walumaa galatti suuraalee gama kanatti argitan ijoollee kana hin beekani warra irra hedduun isaanii suuraan gama sana jiru jireenya ofii jijjiiruuf Suudaan dhaqanii Suudaan irraa gowwoomfamanii Liibiyaa dhaqanii warra doolaara 12,000 gaafatanii haala abbaan jaraa waan nyaatanuu biyyatti jiru biyya keenyaa hin beekanii rakkisaadhaa namni biyya keenyaa fatara shawwadeetiin misaa nyaataa yoo misaa argate iraata shawwada sanirraa ilmoon isaanii doolaara 12,000 gaafatan tulaala isinuyyuu tajalaa kana mootu mucaa ta'in argitanii haala ilmootii doolaara 12,000 gaafatamte tashaamilaa tolu ilmoon bira jira sagalee ilmoo sanii viidiyoo qofa dhaga'uudhaan isinitti boo'ee isin kadhatee osoo isin himatin gargaraa garama isinit deddeebi'e ijoollee itayyaa lamaaf tajimmaata gubbaa san jirtu isaan ijaaradhu doolaara 12,000 biyya keenya duratti fuudhee osoo fuudhee arginu ijoollee kana baatee iddoo dagachuu baadhee warra Faransaay jiru jira warra nagayaan bahee dhirree kun warra baay'ee Faransaay jiru jira kun warra baay'ee UN jiru jira walumaa galatti namni lama galateeffanne rabbiin nu galateeffatu yaada jedhurra obboleewwan kennaaf obboleettiin isaatiif hiriyoonni isaa warri biyya kana jiran Suudii jiran yaada kana qopheessanii osoo inni quban qabaatin mucaa hiriyyaa kiyyaa tokko boodigaardii kiyya tokko waamanii Mubaarakii nurraa shawwad jedhanii mucaa qabu barbaadedha. Ganamaan fuudhee manaa deemanii reediin Adam Mubaarakiin asii badeeni Mubaarak fayyaalummaa ofii waan inni dhugaa hayyamasee deeman. Isaan immoo tu'atii shiratti shiranii manuma isaa keessatti qophii kana fakkaatu qopheessanii dirree Mubaarak dhufu manni waan biraa ta'e ifaan hin jiru akkasitti sapiraayiziin galata karaa kanaan godhame walumaa galatti haalli akkanaa kun Oromoo hundatti baramuu qaba. Oromoon walitti hinaafuuf mogolee wal buusuu osoo hin taane
nama tarkaanfataa jiru mogolee jala dha'uu osoo hin taane osoo dhiibdanii osoo sillimi jala keessanii osoo darajaa gootanii yoo inni as jiraatu osoo asirratti ol baaftanii osoo akkasitti guddanne osoo walitti hinaafuu baanne osoo mogolee wal dha'uu baanne yeroo hunda hin boonnu yeroo hunda hin rakkannu yeroo hunda biyyarraan baanu gabrummaan waggaa 150 duratti hin dagaagu amma fakkeenya yoo fudhattan karaa namummaatiif karaa siyaasatti illee wanni Oromoo kuffisaa jiru Oromoo lafee arbaati jiran lafeen arbaa yoo lafee biraatti dhaan hin cabsa yoo lafee arbaa waliin dhaan wal cabsa sinii galan kanaaf haaluma siyaasa illee yoo fudhattan wanti amma akkatti booyaa jiru numatu wal cabse hayyoota alaa kana gara yoo fudhattan ofii waldaa kan warra biyya keessaa kana yoo fudhattan innatiin lammaa inni biraamin yoo fudhattan ufumaa waldaa kanii kanaaf nuti waan akkasii walitti naafnee dantaaf ilaalchaaf wal dha'uu dhiifnee namuu kanuma jiruun hamilee walii haa taanu yaada jedhu irraa barattan jennee karaa namummaatiin karaa hawaasummaattis karaa amantiittis karaa hundattuu wal jabeessuun haala gaariidha waan ta'eef waan akkasiitiif obboleessa keenya obboleewwan keenya jajjabeessuuf dhufanii anillee carraa kanarratti affeeruu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jira bubee baga gammaddee asli baay'ee galatoomi kanattaan ta'e namni waan sagantaan hin jira. Sagantaan isaan sa'anuu sana booda. Kanattaan ta'e Fatiyaan galata addaan irraa qaba. Mubaarikiif galateeffachuun barbaadeetti deebiidhaan. Fatih የፍቅር እናት መታለች እንግዲህ የፋቲም akkuma beektanitti Mubaarak Musammaa hunda keenyaaf obboleessaa walitti qaata hunda keenyaaf dhaabbatee jira sabaan nama qoodu amantiidhaan waan hundaan nama qoodu Mubaarak bira dhufee namni beela'ee Mubaarak bira dhufee qufee deema Mubaarakiif ani waa ibsuu hin danda'u jechuun danda'u isaaf kun hin malu kana caalaatu malaa fi እናመሰግናለን። ቆይ እኔ ኢንተርቪው ላድርግሽ እንደው ጊዜ ኦኬ በቃ ያደውጋኔ ይሩ ሱራ ካቴ ይርተወስ ሱራ ካቴ isa kana kennaa sun taane waraqaa galateeffannaadhuma qopheeffameef jira. Manguddoon kaayiroo waan maaliin dubbadha waan dubbadhu waan obboleettii dhabar isin dubbadhaa maaliif hin dubbanne lati yoo durso galatoomaa waaqa galatoomaa warri sagantaa kana yaadatanii kanumaa itti yaadanii qindeessitanii warri jaalaas ta'e warri as keessaa sagantaa qopheessitan hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Dhugaatti Mubaarakiin bubbuleetii jedhamee wal bare xiqqoo guyyaa waggaan lakkoofseera. Erga wal barre asitti walitti dhiyeenye qabna. Jechuun sagalee awwaal dhagahuu yookaan fuulletti hin taane walitti illee dhiyaanne munaasabaan adda addaa soorata hedduun beekaa dhugumatti wanni Mubaarak hojjete dhugumatti waan seenaa fi dhugumatti waan isaa malus miti humna isaatii ol deeme humna isaatii ol hojjiste jechuun hin danda'ama. Kanarraa ragaan guddaan kunoo hayyuu kana dubartii kana jechuudha. Dubartiin kun amma fakkeenyaaf mana namni akkas ta'e kun otoo isin ta'e hayyoota dubartii keenyarraa otoo isin akkas ta'e sa'a kana keessatti barakkaa ta'uu qabdanu sumurii qabdanu nam tokko birmatee akkatti yoo isin baase akkam ta'a namoonni muddamee barahaa keessatti qabamee barree ammaa gaafatamee ta'e utuu isin ta'e akkam ta'a yeroo immoo nam tokko bakka sanatti bakka isin muddamta sanatti sagalee isinii ta'e isin qaqqabee lubbuu keessan baraare meemmee akkamitti yaaddu hunda keessan isumaan isa kana kanaaf hojii isaatiin madaalama malee akkana sagaleedhaan himee waan himee irraa fixuu miti jechuudha. Dhugumatti waan nama gammachiisaatii dhugumatti waan isarraa illee maluu miti humna isaa. Fuula duratti akka obboleessaan gamaa tokkotti maal akka inni godhu maalirraa eegdu akkamitti yoo hojjetu godha booddee maal gara fuulduraatti wanni Mubaarak irraa eegu hojiin isaa akkuma jiru ta'ee irra wayyeessee akka hojjetu lammaffaan immoo hamma danda'ame dhugaa gubbaarratti akka hundaa'u
wanni hojjetamu dhugaa gubbaarratti akka hundaa'e akka hojjetamu lammaffaan immoo odeeffannoon madda hin qabne tokko akka mubaarakirraa nageenye maaliif nu darajaa guddaa kennee fi waan jiruuf jecha hawaasnis darajaa guddaa sadarkaa guddaa waan kennee jiruuf jecha haasawni madda hin qabne tokko yoo kan isarraa odeeffamu ta'e sadarkaa isaatti darajaa isaa waan gadi buusuuf jecha gara fuulduraatti kun akka wayyaa'udha yaadni kan koo. Baay'ee gaarii asirratti xiqqoo wanti dabaluu barbaadu mubaarik namoonni kennaa adda addaa kennan quraana an waan kana dura gootee an dubbadhee sin fixu akkuma nama kamiyyuu baay'een si ajaa'ibsiifadha. Fuulduratti immoo kennaa hadha si kenname quraana jecha rabbi magaalaa baay'eedha. Uffannaan si kenname uffata mootii fi bakka uummanni si kaa'ate kana yaadi an waan biraa goote jechuudha. Oduun gara fuulduraatti gara olitti arguu barbaanna kana jaalaa. Tarii immoo uummanni kun kanatti aansee maal akkasii godhu asumtiyyuu yaaduu dandeessaa. Kanaaf kana gootee hojjechuu barbaadan akka yaada gootiitti karaa biraatiin immoo dhugumatti kennaan ammaa kun of keessaa dhaamsa gurguddaa of keessaa qaba. Dhaamsa tokkoof dhaamsa lama miti. Gam tokkoon hawaasa akka fakkaatudha. Gam tokkoon immoo amantaa isaa akka fakkaatudha. Hojii isaatiin addattis amantaa isaa akka fakkaatudha. Sanarraa akka amma yeroo dhuftanu salaatammaa si mudatee ka'e waan akka buleessi keenya waan irraa takkaan eegne jedhee wanni kun waan irraa jedhee sanaafuu namni dhoksee akka rabbii isaa gabbaru akka rabbii isaatti hojii wal ta'ullee kun ragaadha. Quraanni sii kenname kunillee ammas ragaa kanaati jechuudha. Amaanaadha kan rabbiis jechuudha. Lammaffaan immoo uffanni kun abbaa qaba. Beekamaadha. Biyya qaba. Abbaas qaba. Nama uffata sii dura uffate jira. Nama kan beeku jira. Kanaafuu akka uffata kana fakkaattu akka quraana sii kenname fakkaattu akka sa'aatii sii kenname fakkaattu wanni sirraa barbaachisu guddaan jechuudha. Amantaadhaa fi murannoo sirraa barbaachisu. Yeroo kana jennu nama hojii hojjetu bubbee adda addaa bombollee adda addaa itti ka'a. Wanni sun akkasitti dhaga'ama. Akka hamilee kan keechamne. Namni hedduun horolestaa irratti hubustee namni bubbee kaasu nama hojjenne nama tarkaanfii tokko gaaf tokko tarkaanfatee hin beekne nama hawaasa keessatti waan tokko gumaachii hin beekne nama gaaf tokko sagalee isaa gabbaasee hin beekne waan adda addaatiif portokolii of eege garuu ati portokolii keessaa baatee keessa galtee dubbattee handhuura isaa keessa galtee dubbattee callafee isaa ibsitee haasoftee waan sana gubbaarratti immoo namni akka khayrii yaaduu si gargaaree itti milkooftee jirta. Sanaafuu hedduu hojiin kan kee amma ammaatti milkaa'eera gara fuulduraatti akkuma isin jenne waan tokko sirreessaa ammaatti hojiin jabaadhu isin jennaa haasinni haaqinni isin danda'ini. Lammaffaan immoo shabaabonni as jirtan kulliin keessanoyyuu mubaarak isiniif fakkeenyaa ta'u namni kun fakkeenyaa ta'u kanarra darbee buleessi keenya asliin isin beektanu warreen biraas maqaa isaanii dha'uu dhiise warreen liibii dabarsaa jiranu sadarkaa qalbii keessaa baanee akka waan sadarkaa dhugaa wayiitti galaniiti. Hojiin isaanii sorumaatti duraan qalbii haa fakkaatu. Garuu amma qoosaa bira darbeera. Walumaa galatti isinis kan beekaa. Bakka qoosaa sana hin jirru amaanaatu nuka jira akka jechuu beektan. Ani mataan kan koo rakkoon addaa tokko wanatti mudate biyya kana keessatti jechuudha. Jalqabni seeraan mubaaraktu natti dhufaa lammaffaan immoo buleessa keenya asliidha. Sanaafuu hawaasni keenya ijaa keessa sin kaa'atee jira. Mataa gubbaarra sin kaa'atee jira. Amaana rabbi akka gadi hin buune akka gadi of hin buufne. Namni isin jedhee akka gadi hin buune ejjennoo keessan akka qayyarre sagalee nama faallaa keessa yoo murtiin dooktanii wanni hin taane afaan keessanii akka hin baane adaraa isin jedhaa kan taansee warri hundi keessan galatoomaa warri addoomtaniitis warri sagantaa qopheessa galatoomaa akka biraatiin immoo rabbiin biyya keenyaa eeguuf nagaaf nageenyaa fi tasgabbii rabbiin biyya keenya taagugu galatoom isin jedhama. Egaan daawwattoota keenya aatummoota manguddoo qookaa jiruuti. Baay'ee galatoomaa barbaada. Kanattaan